Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa ona dagamitti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu hogganni zoonichaa beeksisan. Zoonuma kanatti miseensonni Waboo haaraan yeroo dheeraaf leenjii waraanaa irratti hirmaachaa turan eebbisiifamuun gara dirqama itti aanuutti bobba'uun isaanii gabaafame. Harri caamsaa 27 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffanne isinitti himna hanga xumura oduu keenyaattiin waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa ona dagam keessatti tarkaanfii ilaalessaa tiksitoota sirna PP irratti fudhateen injifannoo argachuun himame. Akka odeessi Waboo zoonichaa irraa argame addeessutti irree fi gaachanni uummata Oromoo Waboon ganda Leemman Qarree Kooraa iddoo addaa gabaa Qidaamee jedhamutti caamsaa 26 bara 2026 tarkaanfii fudhatameen loltoonni mootummaa hedduun du'a fi madoo ciccimaan rukutamanii jiru. Haal kanaan loltoonni 13 battalatti kan du'an yommuu ta'u hedduun immoo haala dandammii hin qabneen madaa'uun isaanii ibsameera. Dabalataan loltoonni 8 fayyaa isaaniitti harkaan qabamuun mirgi boojamaa eegamee fi akkasumas barnoonni haaromsa sammuu gama Waboon kennamaafii jiraachuu hogganni zoonii giddugala Oromiyaa beeksisaniiru. Tarkaanfii kanaanis gama meeshaalee waraanaan qawwee AKM 8, gumbii rasaasaa 22, hidhannoo fi rasaasota AKM hedduu akkasumas ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan hedduun harka Waboo moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Gama waraana bilisummaa Oromoon hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin diina irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun ibsaniiru. Uummanni Oromoo ona dagamii fi naannolee jiraatan injifannoo argame kanatti gammaduu isaanii ibsuun hanga qabsoon galma gahutti waan dandeenyuun Waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun dubbataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa keessatti miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa irratti hirmaachisaa ture eebbisiisee gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu beeksise. Sagantaan eebbaa kun haala nageenya Oromiyaa keessatti yeroo ammaa deemaa jiru irratti hundaa'uun xiyyeeffannoo guddaa argachuun isaa ibsameera. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman ibsanitti miseensonni haaraan kunneen yeroo leenjii isaanii keessatti ogummaa waraanaa adda addaa irratti barnoota bal'aa fi qophii gahaa fudhataniiru. Leenjii isaanii keessattis ga'umsa qaamaa cimsuu, naamusa waraanaa, fayyadama meeshaa waraanaa adda addaa, tarsiimoo dirree lolaa, akkasumas hojii jaarmiyaa fi qindoomina roga kamuu irratti barnoonni bal'aan kennamaa tureera. Maddi odeeffannoo akka ibsutti leenjiin kun miseensota haaraa haalota ulfaataa keessatti hojii isaanii sirnaan baachuuf qopheessuu irratti xiyyeeffatee kennamaa ture. Kana keessatti immoo obsa, murannoo fi qindoomina hojii dirree irratti dandeettii isaanii guddisuuf hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo haaraan kunneen yeroo leenjii isaanii keessatti haalota adda addaa keessatti akkamitti dirqama isaanii bahachuu akka danda'an irratti qophii gahaa argachuun isaanii ibsame. Leenjii isaanii keessatti yeroo rakkoo murtoon tarkaanfii fudhachuu, nageenya uummata bal'aa eeguu fi hojii waliigalaa keessatti qooda isaanii bahachuu irratti barnoonni adda addaa kennameera. Sirna eebbifamtoota kana irratti hoogganoonnii fi qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo argamuun miseensota haaraa Wabootti makaman jajjabeessaniiru. Haasaa isaanii keessatti miseensonni kunneen dirqama isaanii sirnaan akka bahatan, murannoo isaanii akka cimsatanii fi uummata isaanii waliin akka dhaabbatan dhaaman. Qondaalonni kunneen haasaa isaanii keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo mirga isaanii kabachiisuuf taasifamaa jiru cimsee itti fufuu akka qabu hubachiisaniiru. Akkasumas yeroo ammaa keessatti rakkoo siyaasaa fi nageenyaa Oromiyaa keessa jiru irratti murannoo fi tokkummaan barbaachisaa ta'uu kaasuun miseensonni Waboo leenjii isaanii xumuruun gara dirqama itti aanutti bobbaafaman kunneen hojii isaanii keessatti qooda isaan irraa eeggamu baachuuf qophii guutuu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Miseensonni Waboo haaraan kunneen yaada kennaniin leenjii gahaa fudhanneerra uummata keenya tajaajiluuf yeroo kamiyyuu qophiidha jechuun dubbatan. Uummanni Oromoo sagantaa eebbaa irratti argamanis gammachuu isaanii ibsuun hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa galma gahutti waan danda'an hundaan Waboo cinaa akka dhaabbatan yaada isaanii keessatti ibsaniiru. Hirmaattonni sirnichaa hundi akka kaayyoon galma gahuuf uummata gidduutti wal hubannaan akka uumamu, tokkummaan akka jiraatuu fi mirgi uummataas akka kabajamu jechuun yaada isaanii dhiyeessan. Sagantaan eebbaa kun mootummaa PP'tti yaaddoo ta'uu fi Waboon immoo yeroo gara yerootti miseensota haaraa guddaa leenjisuun hojii isaa itti fufaa jiraachuus dubbataniiru. Injifannoon kan uummata Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.